jedha. Bartoota isaa keessaa baay'een kana dhaga'anii kunoo jecha jabaadha. Eenyutu dhaggeeffachuu danda'a jedhan lakkoofsa 60 irraa dubbisaa. Mata dureen kunoo jecha jabaadha. Eenyutu dhaga'uu danda'a yookaan ammoo eenyutu dhaggeeffachuu danda'a. Kanaan durallee waan tokko kaasaa ture. Macaafa qulqulluu keessaa yeroo baay'ee namoonni kun cimaa hin ulfaata ka jedhani macaafa mul'ataa yookaan Daani'el. Garuu wanti baay'ee ulfaatu ka hubachuuf duuka bootonni illee wanti kun baay'ee ulfaata jedhani maal inni ka jedhu adda akka ilaallu barbaadaa. Asirratti kallattii maal jedha jechichi kunoo jecha jabaadha. Eenyutu dhaggeeffachuu danda'a jedha. Kitaabni hafuuraa namoonni waa'ee cubbuu moo'uu, waa'ee of ganuu yeroo barsiifamu tiksii kana fayyadamuu jedha. Devooshinii irra dubbisaa jechuudha. Devooshinii irra kallattiidhaan jiru kan amma kaasaru. Maal jedhaa yundoome? When we talk of self-denial and self-sacrifice for Christ's sake, they think we dwell too much on this point. Keeyyata meeqaffaarraa dubbise kana? Keeyyata lammaffaarraa dubbise jedhe from the heart hedurraa. Namoonni waa'ee of ganuu, waa'ee Kiristoosiif dabarsanii of kennuu yeroo yaadani, yeroo kaa dubbatanii hin jedhani maal fayyadamu jedha. Tiksii kana fayyadamu yookaan ammoo poointii kana irratti dhaabatu jedha. Poointii kana irratti dhaabatanii hin jedha jechuudha. Waa'ee kunoo jecha ulfaataadha. Eenyutu maal gochuu danda'a? Baadhachuu danda'a. Eenyutu dhaggeeffachuu danda'a. Okay. Maal inni wanti macaafni qulqulluun jedhaa? Wanti amma akka waliin sheer goonaan barbaadu dubbii kana jechuudha. Sababni isaa hunduma keenya iyyuu ilaallata dubbiin kun. Tura Kiristoos du'aa jedhe. Gubbaa ol deebi'ee lakkoofsa 50 irraa isinii dubbisa. Isin hundinuu ilaaluu dandeettu dubbii kana jechuudha. Lakkoofsa 50 irraa akkas jedha. Buddeenni waaqarraa gadi bu'u garuu akkas miti. Namni isa nyaatu hin du'u. Ani buddeenicha jiraataa isa waaqarraa gadi bu'eedha. Eenyullee buddeena kanatti yoo nyaate bara baraan maal ta'a? Hin jiraata. Buddeenni an biyya lafaatiif jireenya fiduudhaaf kennus foon kootii isaaniin jedhe. Amma dubbiin jabaan asii jalqabaara jechuudha. Foon kooti isaaniin jedhe. 52 irraa. Kanarratti Yihuudoonni namni kun attamitti foon isaa akka nyaannuuf nuuf kennuu danda'a jedhanii waliin morkatan. Yesuus immoo 53 irraa Yesuus immoo dhugumaan isiniin jedhaa isin foon ilma namaa yoo nyaachuu dhabaattan dhiiga isaas yoo dhuguu dhabaattan jireenya of keessaan qabdanii jedhe. Dubbiin jabaan isii jalqabame. Yoo foon isaan nyaattan ta'e yoo dhiiga isaan dhugdan ta'e maal of keessaan qabdan? Jireenya of keessaa hin qabdan. Kaayyoon guddaan Kiristoos gara biyya lafaa dhufeef kaayyoon guddaan Waaqayyo tokkicha ilma isaa dabarsee nu kenne namni jireenya bara baraa akka argatu. Deebi'ee gara jireenyaatti akka deebi'u. Okay. Eega kaayyoon Kiristoos lafa kanarra dhufuu nama hundaaf jireenya bara baraa kennuun ta'e Kiristoos immoo jireenya bara baraa argachuuf foon kiyya nyaachuu qabdanii dhiiga kiyya dhuguu qabdan jedhaan. What does that mean? Maali wanti kun? Gaafima namoota shok godhee just amma duuka buutota illee chaalenjii godhe wanti kun. 54 eenyullee foon koo kan nyaatu dhiiga koo kan dhugu jireenya bara baraa qabaa. Anis guyyaa isa dhumaatti maal godha jedheen? Du'aa isa nan kaasa jedheen. Foon koo kan nyaatu dhiiga koo kan dhugu maal qaba? Jireenya bara baraa qaba. Anillee guyyaa dhumaatti maal godha? Du'aa isa kaasa jedha. 55 foon koo dhuguma nyaata. Dhiigni koos dhuguma maalidha? Dhugaatiidha. Dubbiin kun dubbii akkamii akka ta'u ilaala. 56 irraa tuqaan baay'een barbaadu dhiqoo achirratti xiyyeeffadhee gara gadiitti dhufu. Foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu ana keessa hin jiraata. Anis isa keessa maal godha? Nan jiraata. Amma dubbiin cheeniin kiristaanummaa inni dhumaa. Kiristoos nu keessa ta'u nu Kiristoos hin keessa ta'u. Kiristoos iddoo tokko akkana jedhee ture. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 20 irratti jecha akkana jedhuu dubbatee ture. 14:20 irratti. Ultimate yookaan ammoo guddinni kiristaanummaa inni dhugaan yookaan ammoo kan ittiin mirkanaa'eet hin jiru 14:20 irraa akkana jedha Kiristoos. Gaafas jedha. Iskiriiniin mul'ataa ta'e yaada. Gaafas ana abbaa koo keessa isin immoo ana keessa anis isin keessa akka jiru maal gochuu jirtu jedha. Beekuuf jirtu jedha. Amma guddinni kiristaanii tokko guddate kan jedhamu Kiristoos hin keessa ta'u Kiristoos illee namicha keessa ta'u. Kanaaf Kiristoos kana waan beekuuf waldaa Laodooqiyaatiif ergaa kenne keessatti an balbala dhaabadhee maal godha jedha. Dhadhayaa eenyullee yoo dhagee balbala yoo jala baan maal godha jedha. Isa wajjin irbaata nyaadha jedha. Dubbiin isa wajjin irbaata nyaadhu jedhu kuni isa keessa jiraadha waan jedhu keessaa qaba jedha. Look here.
Amma dubbiin ijoon addana jirti. Ani isa keessa maal godhe? Jiraata. Macaafni qulqulluun Galaatiyaa boqonnaa 3:26 irratti akkana jedha. As keessatti akka inni nu keessa jiraatu argineerra. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 20 irratti dhaqee akka tokko waan tokko akka ilaalu barbaadeetiin jedha. Achirratti yaada akka jiru jira. Namni Kiristoosiin waliin hadhee dubbifne 26 irraa. Sorry, Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 26 irraa waliin dubbifneetiin jenna. Visibly natti fakkaata. Walumaan laalleetiin jenna. 26 irraa akkana jedha. Amantiidhaan hundumti keessaniyyuu amantiidhaan hundi keessan karaa Kiristoos Yesuus ilmaan eenyuuti jedha. Ilmaan Waaqayyooti. Amantiidhaan hundumti keessaniyyuu karaa Yesuus Kiristoos ilmaan eenyuuti? Ilmaan Waaqayyooti. Warri Kiristoositti dabalamuudhaaf cuuphamtan Kiristoosin akka uffataatti maal godhaniitu? Uffattaniitu. Amma waa lama. Kiristoos isin keessa ta'aa jedhaadha qara. Amma immoo Kiristoosin maal godhaniitu jedha? Uffattaniitu jedha. Uffattaniitu jedha. Amma asitti uffattaniitu kalaallee Qolaasiyaas 1:26-27 irratti ammootu akkuma yeroo baay'ee natti toluudha. Akkasumas isinillee baay'ee akka isinitti tolu. 26 irraa akkana jedha. Dubbiin kun bara durii jalqabee maal ture? Dhaloota turan dura dhokatee ture. Amma garuu warra Waaqayyoof qulqullaa'etti maal ta'eere? Mul'ifameera. Waaqayyo dhoksaa ulfinaan guutuu kana warra saba isaa hin ta'initti keessatti agarsiisuudhaan warra kan isaa itti maal gochuu jaalladha? Beeksisuu jaalladha. Dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isa isin keessa jirudha. Inni ulfina isin argachuuf jirtanii maal keessan? Abdii keessan. Galaatiyaa irraa uffattaniitu jedha. Asittoo maal jedha? Isin keessa jedha. Kanaaf keessi kennallee alli kennallee Kiristoos hin ta'u qaba jechuudha. Kanaaf Kiristoos maal jedhe Fariisota duuka buutotaan? Qulqullummaan keessan ka Fariisota yoo hin caalle mana samiitti galuu hin dandeettanii jedhe. Kana jechuun Fariisonni gubbaa fi maal godhu? Bareechu. Akka awwaalaati jedhan isaanii. Isin garuu keessi keessanis bakkeen keessanis qixxee bareeduu qabaata. Keessa keessanis Kiristoostu jira, bakkee keessanillee Kiristoostu jira jechuudha. Kiristoosii onnee keessa jirutu bahee mul'ata jechuudha. Kanaaf Kiristoos duuka buutotaan kan inni jedhaaru foon koo yoo nyaanne dhiiga koo yoo dhunne jireenya bara baraa hirmaattuu ta'uu hin dandeettanii na biraa qooda hin qabdanii jedheen. Luki. Amma foon isaa nyaachuun maal inni? Dhiiga isaa dhuguun maal inni akka jedhu booda ilaalla. Garuu waan tokkotu jira. Luki. Onneen keenya dhiiga raabsaa. Dhiigni keenya onneen keenya yeroo dhiiga raabsu Kiristoos waan jedhu raabsama jechuudha. Arrabni keenya yoo dubbachuu barbaade Kiristoos afaan qabadhu. Waan inni hin barbaade hin dubbatin jechuudha. Miilli keenya yoo socho'uu barbaade Kiristoos karaa inni deeme malee maal hin godhin hin deemin. Gurri keenya, ijji keenya, sammuun keenya seensa orgaaniin kamiifuu gaafa inni aktiif ta'ee muuf ta'uu barbaadu meeseejiin itti dhufu Kiristoos kan jedhudha. Does that amazing? Kana kan samiin barbaadu. Amma Kiristoos foon koo yoo nyaachuu barbaadan, dhiiga koo yoo dhuguu barbaaddan ana biraa qooda hin qabdu. Kiristaanummaan laayisensii miti. Kiristaanummaan maqaa miti. Kiristaanummaan jireenya. Kanaaf Kiristoos yoo foon koo nyaachuu dhabaattan, yoo dhiiga koo dhuguu baattan ana biraa maal hin qabdan jedha. Ana biraa qooda hin qabdan. Kanaaf aniif isin maal gochuu qabna jechuudha. Foon isaa nyaachuu qabna, dhiiga isaa dhuguu qabna. Amma akkami Kiristoosiin keessa taana ka jedhu iddoo isaanii dubbisee kee tuqaa arfan tokko isinii kaasa. Tuqaa arfan tokko isinii kaasa. Baay'ee murteessaa akka ta'e akkami Kiristoosiin keessa ta'ennaa ka jedhu jechuudha. Tokkoffaan akkuma amma dubbifnee lakkoofsa 56 irraa maal jennee dubbifnee turre yoo iskiriin mul'ataara ta'e foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu ana keessa jiraata. Anis immoo isa keessa maal godha jedha? Jiraadha jedha. Tuqaa tokko Kiristoosiin keessa jiraachuuf foon isaa nyaachuu qabna, dhiiga isaa maal gochuu qabna? Dhuguu qabna. Namoonni baay'een waldaa keessatti yeroo irbaanni gooftaa geggeeffamu dheessanii deemu. An lakkiin fudhadhu jedhan. Kana jechuun si wajjin qoodan qabu lakkii waldama dhufee deema jedhu. Baay'ee different. Dubbiin jiru kana. Akkuma Isaayyaas boqonnaa 4 irratti dubartoonni 7 abbaa manaa tokko maal jedhu jedhu. Maqaan keenuun nuunaa waamamu waanuma barbaadne nyaanna, waanuma barbaadne dhugnaa, uffatuma barbaadne uffannaa, maqaan kee garuu nuun maal haa ta'u? Haa waamu. It's like that. Hirmaachuun fooniif dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoosii literally dubbii isaas yoo ta'e publicly ka Kiristoos haga an deebi'ee dhufu yaadadhaa jedhe isa kana jechuudha. Kan gochuu qabu. Kanarraa duuba deemuu qabu. Akka more experience goone spiritual meaning isaa akka hubannuuf Waaqayyo nu gargaaru. Kanaan ala kana dheessuun si wajjin hin hirmaadhu jechuudha. Kanaaf foon isaa nyaachuun dhiiga isaa dhuguun maalidha ka jedhu gasinee ilaalla. Ammaaf garuu isa keessa akka taanu inni nu keessa akka ta'u. Tuqaa tokko, tuqaa lammaffaa. Ergama Yohaannis keessa dhaqnee ilaalla. Akkamitti Kiristoosiin keessa teenna akkamiin inni nu keessa ta'a. Tuqaan lammaffaan wangeela ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa
sadii irraa akkana jedha. Abboomiin isaa kunis maqaa ilma koo Yesuus Kiristoositti maal godha? Amanaa. Akka abboomii inni kenneettis walii keessa maal godha? Jaaladha. Nuun jedha jedha. Abboomiin kunis maal jedha? Abboomii Waaqayyo nu kenne. Maqaa ilma koo Yesuus Kiristoositti maal godha? Amanaa. Kun abboomii Waaqayyo kennaru jechuudha. Akka abboomii inni kenneettis walii keessa maal godha? Jaaladha. Dubbii an barbaadu ijoon 24. Namni abboomota isaa eegu isa keessa jiraata. Innis namicha keessa maal godha? Jiraata. Dubbii sila 56 dubbifnee yaadadha. Ana keessa anis isa keessa. Kanaaf tokko irbaata gooftaa hirmaachuu yookaan immoo dhiigaaf foon isaa hirmaachuu. Lammaffaa abboomii isaa eegu. Gaafa abboomii isaa eenne jenne abboomii isaa isa keessa barreessedha mayyaan qulqulluun. Garaa keessan keessa maal godha? Barreessa jedha. Garaa keessan keessa barreessa jechuun isa Qolaasiyaas boqonnaa 1:26-27 wajjin maal godha jechuudha. Wal qabata jechuudha. Amalli Waaqaa tokko karaa ilma isaa mul'ate, kun karaa seera isaa mul'atee hin jiru jechuudha. Kanaaf seerri isaa nu keessa barraa'e jechuun Kiristoos nu keessa jiraate, amalli isaa nu keessa jiraate jechuudha. Tuqaa lammaffaa. Okay. Screen sharing goone. Yaa. So yoo mul'ata ta'e lakkoofsa 24 irratti namni abboomota isaa eegu isa keessa jiraata. Namichis innis namicha keessa maal godha? In jiraata. Hafuura inni nuuf kenneenis nu keessa jiraachuu isaa maal godha jedha? In hubanna jedha. Kanaaf tuqaan lammaffaan abboomii isaa maal gochuudha? Eeguudha. Tuqaa sadaffaa. Ergaa Yohaannis makana boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irraa akkana jedha. Akkamitti inni nu keessa jiraata jechuudha. Tuqaa sadaffaa. Inni hafuura ofii isaatii irraa waan nu kenneef lakkoofsa 13 irraa dubbisaadha. If it is visible, yoo mul'ata ta'e namoonni hundinuu akka ilaaltaniif asumaan isin affeera. Inni hafuura ofii isaatii irraa waan nu kenneef nuyi isa keessa innis nu keessa akka jiraatu maal goona jedha? Hin hubanna jedha. Tuqaan sadaffaan hafuura ofii isaarra maal waan godheef? Waan nu kenneef. Nullee isa keessa jiran innis nu keessa jiraata. Tuqaa meeqaffaa isiniin jedhe? Sadaffaa. Arfaffaa lakkoofsa 15. Arfaffaa lakkoofsa 15 irraa akkana jedha. Namni Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaa amanee yoo beeksise. Argitanii? Namni Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e amanee yoo maal godhe? Beeksise. Waaqayyo isa keessa innis Waaqayyoon keessa maal ta'a? In jiraata. Amma isin. Dubbiin Kiristoos ilma Waaqayyooti jedhu dubbii baay'ee cimtu. Dubbii salphaa afaaniffaan fayyadamanii miti. Sababni isaa ergama Yohaannis kun boqonnaa 5 lakkoofsa 5 akkas jedha. Boqonnaa 5 lakkoofsa 5 eenyutu biyya lafaa mo'uu danda'a? Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaa nama amanu duwwaatu biyya lafaa maal gochuu danda'a? Mo'uu danda'a. Kanaaf Yesuus ilma Waaqayyooti jedhanii amananii beeksisuun dubbii baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf duuka butotaan yeroo isaan leenjisee tursiisan jedhumarra maal jedheen? Ana eenyu naan jettu jedheen. Dubbii kana beekuun keessan baay'ee murteessaadha jechuudha barbade. Kana booda Phexros maal jedheen? Ati qulqulluu ilma Waaqa jiraataati jedheen. Phexros hin qofaa miti. Wangeela Yohaannis 6:69 irratti duuka buutonni hundinuu walii galanii we are sure and believe that you are Christ the son of the living God jedhani. Kanaaf eenyummaa isaa beekuun dubbii baay'ee murteessaadha. Kanaaf Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e yoo amannee beeksifne inni nu keessa jiraata, nullee isa keessa jiraata. Tuqaa arfaffaa kaasa. Shanaffaa isa dhumaa 16 irraa akkana jedha. Ergama Yohaannis isa tokkoffaa 4:16 irraa. Nu jaalala Waaqayyoo nuuf qabu maal gooneera? Hubanneera. Amanneerras. Jaalala Waaqayyoo nuuf qabu maal gooneera? Hubanneera. Amanneerras. Akkamitti beekne akkamitti hubanne ka jedhu lakkoofsa 8-9 gubbaa irra deebi'uu dandeenya. Akkana jedha. Waaqayyo jaalala waan ta'eef namni hin jaalatin Waaqayyo maal hin godhu? Hin beekne jedha. Waaqayyo akka isaan jireenya argannuuf tokkocha ilma isaa gara biyya lafaatti maal godhu? Erge. Kanaanis jaalalli Waaqayyo nu gidduutti maal ta'e? Mul'ate. Kanaaf jaalalli Waaqayyo karaa ilma isaa nu gidduutti waan mul'ateef jaalala Waaqayyo maal gooneera? Argineerra, beekneerra, hubanneerra. 16 irraa nuyi jaalala Waaqayyo nuuf qabu maal gooneerra? Hubanneerra, amanneerra. Waaqayyo maaliin jaalala? Namni jaalalatti qabamee jiraatu Waaqayyoon keessa jiraata, Waaqayyo isa keessa maal godha? Jiraata. Dubbii tokko Jamaal yeroo seenu dubbisee ture. Seensarra waa dubbisee ture. Akkas jedha. Waanuma akka sirra ga'u yookaan ammoo akka sirra hin geenye barbaaddu nama biraarra akka ga'u maal hin godhin? Hin barbaadin. This is a golden rule jedhama. Waan akkasiif ta'u barbaaddu obboleessa keetti filaa akka ta'u barbaaddu. Karaa biraa jaalala Kiristoos si jaalate obboleessi keellee akka gayyaaras maal godhu? Barbaaddu. Karaa biraa ofii jireenya galuu argachuu barbaadde namni biraallee akka jireenya argatu barbaadi.
Yoo Kiristoos si jaalate namicha nama biraallee maal godheera? Jaalateera. So it is impossible for you to hate another one jechuudha. Nama biraa jibbuudhaaf hin dandeenyu. Sababni isaa dhiiguma si dhangala'een namichaallee dhangala'eera. Isuma su uumate isallee uumeera. Dubbiin waan akkasirra ga'u hin barbaanne nama biraa irra akka ga'u hin dharreen jiru dubbii baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf jaalala waliin gabaabsuudhaaf tuqaa 5 kaasee amma. Tokkoffaa foon isaa nyaachuu dhiiga isaa dhuguu kun akka inni nu keessa jiraatu nullee akka isaa keessa jiru mirkaneessa. Tokko. Lammaffaa seera isaa yoo eenyu amala isaa shaakalla jechuudha inni nu keessa akka jiru nullee isaa keessa akka jiru maal godhu hubanna. Tuqaa lammaffaa. Sadaffaa hafuura ofii isaa irraa waan nu kenneef hafuura ofii isaa irraa waan nu kenneef inni nu keessa nullee isa keessa akka jiru kanaan maal godha hubanna. Sadaffaa. Arfaffaa Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e beennee yoo beessifne inni nu keessa jira nullee isa keessa jira. Arfaffaa. Shanaffaa jaalala inni ittiin nu jaalatu. Have you seen this? Jaalala kana maal gooneera? Hubanneera. Jaalalli kun jaalala akkamii akka ta'e beektu? Yaa. Mee ergaa Yohaannis 1:3-16 dhaqee isin dubbisa. Jaalala baay'ee murteessaa ta'e. Abbaan ilma ofii nu kennu maal nu godhe? Nu jaalate. Ilma ofii nu kennu nu jaalate. Kiristoos lubbuu ofii dabarsee nu kennu nu jaalate. 3:16 irraa akkana jedha. Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennu isaatiin jaalalli maal akka ta'e maal gooneera? Hubanneera. Sila maal jenna 4:9 irratti ilma ofii nuu kennu isaatiin jaalalli maal akka ta'e hubanneera jedha. Amma Kiristoos lubbuu ofii nuu kennu isaatiin jaalalli maal akka ta'e hubanneera. Egaa nus immoo lubbuu keenya obboloota keenyaan kennu nuu ta'a. Dhiiga Kiristoos foon Kiristoos nyaachuu jecha kana. Amala isaa shaakalu dubbiin isaa keessa keenya yoo jiraate jechuudha. Yaadni Kiristoos keessa ture kun isin keessa maal haa ta'u? Haa ta'u. Filiphisius 2:5. Amma amala isaa shaakalu jechuun isa kana obboloota. Foon isaa nyaachuu jechuun isa kana. Foon nyaachuu jechuun maal jechuu akka ta'e akkuma sila isin jedhe ilaalla. Kanaaf tuqaan 5 kunneen tuqaa baay'ee murteessaadha. Kana irratti illee dabaluu hin danda'ama yoo jiraate. Ani ammaaf kanuma dubbifadhee dhugaan kun dhugaa baay'ee murteessaadha. Akkasumaan kiristaanummaa maqaa tateessoo isaa bayan ka maqaa lakkaatan akka laayisensii yeroo akkasii darbeera. Amma yerootti Kiristoosiin keessa jiraannu yeroo Kiristoos nu keessa jiraatu. Kanaaf dubbiin kun jaba eenyutu hubachuu danda'u hin jedhame isa kana. At normal condition kana hubachuun hin danda'amu. Self denial yoo hin jiraanne, self sacrifice yoo hin jiraanne, fannoo ofii baadhachuu yoo hin jiraanne, for sure this is difficult to understand. Dhugamu kana hubachuun maaliin baay'ee ulfaata hubachuu hin danda'amu. Garuu icciinni jireenya kiristaanummaa gaafa nu gale dubbichi nu gala. 56 irra dhaabadhee gaskee dubbisa. Gaaga iddochaan baanu 56 irra dhaabadhee 57 irra akkana jedha. Abbaan inni jiraataan akkana erge 57 irraa abbaan inni jiraataan akkana erge anis immoo sababii abbaatiif akkuma jiraadhu namni foon koo nyaatu immoo sababii kootiif maal godha jiraata. Yoo foon isaa nyaanne sababii biraatiif jiraanne. The only reason that we have to live on this world is for the reason of Christ alone. Isa ufaaf jiraachuu danda'u qabanne hin jedhe. Sababni jiraachuu kiyyaaf keessanii Kiristoos qofa ta'uu dandeenya. Kan ammoo akka ta'u foon koo nyaachuun dhiiga koo dhuguun dirqama jedha. Tuqaalee amma kaasee hin jedhe sammuu keessa qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Isaan kana isa kana buddeen inni waaqarraa gadi bu'e jedhee akka isa abaabeliin keessan nyaatanii booddee immoo du'anii miti. Akka abboonni keenya karatti hafanii miti. Akka seenaan addunyaa abboota keenya tajaajiltoota illee haa ta'u dha'ee iddoo aarsaatti kaasee miti. Amma kiristaanummaan yeroo dhumaa kana barbaachisu it is a real Christianity. Kiristaanummaa isa dhugaa line of demarcation line complete visible ta'uu danda'u qabaatee jedha. Greek controversy irratti akkana jedha. The line of demarcation between Christians and the world is invisible jedha. Adda baasuun hin danda'amu jedha. Wama addunyaan barbaaddu waldaa illee barbaaddi. Wama waldaan barbaaddu addunyaan illee maal gooti barbaaddi. Amma adda ba'uu qabaadha. That is why this is self-denial si gaafata waan ta'eef. Yesuus Qifirnaahomitti yeroo barsiise mana sagadaa keessatti kana hundumaa maal godhe jedha dubbate. 60 bartoota isaa keessaa baay'een kana dhaga'anii kunoo jecha jabaadha eenyutu isa dhaggeeffachuu danda'a jedhan. Yesuus immoo bartoonni isaa kana irratti gungumuu isaanii beekee kun isin gufachiisaa jedheen. Kun isin gufachiisaa jedheen. Ilmi namaa kun gara iddoo dur tureetti eessa ture jechuudha dur? Abbaa bira ture jechuudha. Waaqummaa wajjin ture jechuudha. Nama waan haaraa wareeftana jalqabee miti. Existensiin isaa Maariyaam irraa hin jalqabne. Iddoo isaan beekan hin jalqabne. Achi duddaduu iddoo dur turetti olutuu ba'uu yeroo argitanoo attam bee jedheen. Dubbiin gubbaa irratti foon koo nyaadhaa dhiiga koo dhugaa jettu 63 irra jirti. Akkana jedha. Hafuurichi maal godhu? In jiraachisa.
Foonumaa dhimma hin baasu. Dubbiin isin dubbadhe kun hafuura jireenya sidee. Kanaaf foon koo yoo nyaattan jireenya bara baraa qabaattu jechuun dubbiin koo maalidha jedhaan jireenya jedhaara. Kanaaf dubbii koo maal gochuu qabu? Nyaachuu qabu. Dubbiin kiyya hafuura si jireenya si jedhaara. Hiika gubbaarraa isa kana. Garuu isin keessaa kan hin amanne jiru jedheen. Dubbii kana kan hin amanne maal? Jiru jedheen Yihuudaan illaa achuma jira waan ta'eef. Yesuus jalqabee eenyu fa'a akka namanne eenyu akka dabarsee isa kennuuf jiru beekeera jedha. Eenyutu akka namanne akka dabarsee isa kennuuf achuma keessa jira. Warri namannes eessa jira? Achuma keessa jiru. Yesuus 65 irratti Yesuus kanaaf abbaa biraa yoo kennamuufi dhabaate omtunuu gara koo dhufuu hin danda'u jedhee isaanitti dubbate. Yeroo sana jalqabanii bartoonni yeroo kana jalqabanii lakkoofsa 66 jira. Yeroo sana jalqabanii bartoota isaa keessaa baay'een gara booddee maal godhan? Deebi'an. Ergasii isa wajjin maal hin goone jedhu? Hin adeemne. Warri amanuu didan nagaatti dhaaman. Ushururuun hin hafe. Nyaata qurxummii 5 fi qurxummii 5 buddeena 5 fi qurxummii 2 nama 10,000 5,000 4 iddoo biraatti illee sooruun maal ta'e? Hin hafe. Kottaa nafaan bu'aa jechi jedhu nafi amma foon koo nyaattu jedheen. Sababni jecha kana jedhameef gubbaa irratti namoota baay'eetu nyaata argee safaanaa bu'e waan ta'eef. Gaafa dubbiin jabaan dubbatamu gareetu namatu adda ba'a. Achiin booda gaafa namoonni isa dhiisanii deeman 67 irratti Yesuus yemmus warra 12 isin immoo deemuun barbaadduyyuu jedhee gaafate. Lakkaa kanaafan jedhaara. Akkasitti isin ibsa hin dogongorinaa anoo akkas jechuun barbaadne hin jenneen isinillee maal gochuu barbaaddu? Deemuu barbaaddu jedhee. Amma yeroon ushuruu darbeera. Hundinuu yeroo qabu. Dhumarrattis yeroo qulqullaanaa qulqullaa'u cubbamaa naa itti fufu wanti hunduun itti hafuu yeroon jedhamu jira. Kanaaf duuka butotaan yeroon itti kanaan booda ushuruu deeman waan hafeef dubbii ifa baasee itti dubbatee isinillee deemuu barbaaddu jedheen. 68 irratti dubbii garaa namaa qabbaneessu. Simon Petros deebisee si dhiifne eenyu bira dhadharee goof dubbiin waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisu eessa jira jedheen situ qaba hoo jedheen si bira jira dubbiin jireenyaa jedheen foon kennaallee walaasimu nullee haa galullee dhabaatu si bira gara deemnu hin qabnu gassiqanii 69 sira jedhaa irratti akkana jedhan nu isa tokkocha qulqulluu waaqayyo akkati taasi maal gooneerra hubanneerra beekneerras jedhanii. Let I read this by English. Ingiliffaan dubbisa dhiqqoosii hiika isaa satisfy na gochuu dide. Akkana jedha 69 irraa. And we believe and are sure that thou art Christ, the Son of the living God. Ilma Waaqaa akka inni ta'e beekuun maalidha jenneerra? Dubbii isa keessa jiraachuuti jenneerra. Kanaaf obboloota koo dubbichi maalidha? Ulfaataadha. Eenyutu maal gochuu danda'a? Kana baadhachuu danda'a. Dubbichi dubbii Kiristoosii walitti makamu. Dubbichi dubbii Kiristoos keessa kenna dhaachuu. Dubbichi dubbii Kiristoos miira kenna to'achuu. Dubbichi dubbii Kiristoos uffataaf nyaata kenna to'achuu. Dubbii akkasiin miti. Dubbichi baay'ee ulfaataadha. Kitaabni raajii kana yeroo ifa godhee dubbateetiin jedhu karaa bareedaa ta'e tokkoon ibseetiin jedha. Mee wajjinumaan dhannee waan tokko qofa iddoo tokkoof lama qofa waan dubbiseen gara xumuraatti fide. Gara xumuraatti fideetiin jedha. Kanaaf adda gaafii ani isin gaafachuu danda'uu qabaanneetiin jennu eenyutu na keessa jiraata? Eenyuuf iddoo olaanaa kenneera? Eenyutu miira kiyya to'ataa? Akkamitti isa keessa jiraachuu dandeenya kan jedhu tuqaa baay'ee kaafneera. Tuqaaleen kunniin jireenya keenya irratti maal waan godhan? Dhiibbaa addaa waan qabanidha. Kanaaf aniifisin deebii qajeelaa deebisuu qabna jechuudha. Deebii qajeelaa deebisuu qabna jechuudha. Saatiin kennallee gara dhumaatti deemeera. Keeyyata gara dhumaa wayii qofa dubbisee dhaabaayu. Gidduutti isin dubbifachuu dandeettu waan babbareedaa ka'a. Mee iskiriinii sheer godheeni waan tokko tokko kaasa warri ilaalaattan jechuudha. Keessuma keessa darbinee waan dubbifannee gara xumuraatti finne. Asirratti maal jedhaayyuu dubbii kana eenyutu baadhachuu hubachuu danda'a kan jedhu asirratti jidduu kanarraa gaafiin guddaan nuti gaafachuu qabnu jedha. Okay. You should prefer to hear the Christian very well. Yeroo baay'ee namni ka jaalatu eebba eenyuti? Eebba kiristaanotaaf maal ta'u? Kennamu. You should prefer to hear us speak of the Christians reward. Eebba eenyu kiristaanotaaf waan warra kiristaanotaaf kennamu kana dhagoo barbaadan namni baay'een.
We know that those who are faithful will inherit all the things. But the great question with us should be gaafin guddan nuuf ta'u qabu garuu isa kana. Warroonni amanaman biyyicha maal godhu hin dhaalu. Kun ifaan gaafin guddaan garuu kana ta'u qaba jira. Who may abide the day of his coming? Guyyaa dhufaatii isaa eenyutu maal ta'uu danda'a? Dhaabachuu danda'a. Gaafii tokkoffaa. Lammaffaa. Who shall stand when he appears? Yeroo inni ulfina isaatiin mul'atu Kiristoos Luqaas boqonnaa 9:26 irratti ulfina isaa kan abbaa isaatii fi kan ergamoota qulqullootaatiin deebi'ee dhufa jedha. Luqaas boqonnaa 9:26 irratti. Eenyutu guyyaa kana dhaabataan dubbii baay'ee cimtuudha jedha. Kabiraa gaafii sadaffaan who shall be accounted worthy to receive the exceeding great and the precious reward that should be given to the overcomers. Eenyutu eebba warra qulqulloota mooyaniif maal ta'uu danda'a? Kennamu san fudhachuu danda'an gaafii nuuf gaafachuu qabna. Those who shall be partaker of Christ's suffering will be sharer with him his glory. Dubbiin guddaan isa kana. Warri dhiphina isaa isa wajjin qoodaman ulfina isaallee isa wajjin maal godhu? Qoodamu jechuudha. Oduu dhiphina qoodamee ulfina qoodamuu hin danda'amu. Dhattee akkasumaan keessa seenuu hin danda'amu. God is God of principles. Waaqa akkasumaan cadhisee waan godhu miti. Gara dhumaatti keeyyata kana dubbisee hin dhaaba. Isin hundumayyuu akka dubbifattaniif isin affeera. Akkuma jiruun guutummaan isaa akka fudhatameeru review in the Herald irraa fudhatameera. Review in the Herald April 12, 1870 irraa fudhatameera. Akkana jedha keeyyata gara dhumaa kana qofa dubbisaa jiru. It will not be safe for you to wait for the better time to come. Yeroo gaarii eeggadha. Jettee taa'uun siif waan gaarii miti jedhaara. It is while it is called today, if anyone will hear his voice, harden not your heart. Adda guyyaan. Yerootti sagalee waaqaa dhageettu xonnee kee maal hin godhin? Hin jabeessin. Amma yeroon. It is to listen today to the invitation of mercy. Affeerraa araaraa kan nuuf godhame dhageeffachuun adda jedha. It is to yield your pride, your folly, your vanity, and make an entire surrender of your heart to God. Anummaa kee, korummaa, gatiin qabu jechuu kan kee hunduma lafa keettee guutummaa kan kee Kiristoositti of kennu yookaan ammoo Waaqayyotti of kennuun yeroo barbaachisu amma. Come to him with your talent and all influence you have. Ogummaa qabdu doktorii taanaan doktoriidhaan, injineer taanaan injineeriidhaan, barsiisaa taanaan barsiisaadhaan, narsii taanaan hundinuu ogummaa keenya qabannee gara isaatti dhufnu jedha. Ogummaa lafarraallee ta'u argan taalentii si kenname jechuudha. Dhiibbaa addunyaa keessa qabdullee qabadhu gara isaa kootti jedha. And lay all this without reserve at the feet of the him who died on Calvary's cross to redeem you. Isuuf jedhe miira isaa jala maal godhi jedha. Kaayi jedha. Kanaaf obboloota koo murteeffannee isa keessa ta'u inni nu keessa ta'uu isaa keenya mirkaneeffannee fooniif dhiiga isaa irraa hirmaanne warra ogummaa qabnu hunda miila Kiristoos jala kaa'anii guyyaa inni dhufu sun jidduutti jecha tokkotu jira keeyyata irra akka irra darbu. Warzii yoo oolam yaa hoolicha isa qalamte siif mala qalamteetta dhiiga keetiin nu bitteetta waan ta'eef. Kanaaf warra akkas jechuu danda'an keessa tokko akka ta'an Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu. Eebbifamaa.